Oduu addaa lainee gamneen gaanfii Afrikaa raafamuuf akka jirtu gabaasaalee marsariitii adda addaa saaxilaa jiran of harkaa qabna. Tibbana Itoophiyaan haalli Eertiraan itti jirtuuf sana fixachiiseera jechuun dhaadataa turuun kan yaadatamu. Dubbii Itoophiyaa akka dhugoomsu finciltoonni Itoophiyaa keessaa waboo dabalatee Sudaanitti walitti dhufuun marii gaggeessuu isaanii maxxansi marsariitii The Economist jedhamu ifoomseera. Waa'ee marii waboo, faannoo, TPLF fi Shaabiyaa irratti gabaasni qindeeffanne kutaa oduu keenya keessaa isa olaanaadha. Yeroo humnoonni finciltoota raayyaa ittisaa Sudaan waliin hariiroo uumanitti mootummaan Itoophiyaa immoo Rapid Support Force waliin hariiroo tolfachuun dhaga'ame. Kunaannichaaf sodaa guddaa uumeera. Dhugaa miidiyaa irraa kanneen nu dhaggeeffataaf nu daawwataa jirtan marti nagaan keenya kabajaa isinaa qaqqabu jechaa oduu biroo of harkaa qabnuun hataa kaaroonanii abaa'uudha jechuun abbummaa abaa'u irratti wal loluun cimee itti fufuu gareen kubbaa miilaa shamarran Itoophiyaa hojii xuraa'ummaa salquunnamtii saala wal fakkaataa irratti bobba'uun hawaasa yaaddessuu Wallagga Bahaatti humnoonni faannoo amantaa wal qoodanii aleellaa banuun wal ajjeesaa jiraachuu Afrikaa kibbaatti lammiileen Itoophiyaa 2 ajjeefamuu kibba Itoophiyaa jinkaatti dhibeen hakiima dabalatee du'a namoota 6 sababaa ta'e vaayirasii Maarbaarg ta'uusaa ministeerri fayyaa beeksisuu godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuutti kan argamu Ardaan Jilaa Qixxee Waayyuu waggoota 63 oliif erga cufamee tureen booda banamuusaa waajjirri aadaa fi turizimii Baatuu beeksisuu fi dhuma oduu keenyaan ammoo ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa namoonni dhuunfaa doktorummaa kabajaa argatan akka ittiin hin waamamne dhorkuu isaa isin dhageessifna. Haga dhumaatti obsaan nu caqasaa jechaa kanneen chaanaala kanaaf haaraa taatan dhugaa miidiyaa sabiskiraayib akka gootan isin gaafataa oduun kunooti. Addi bilisummaa Oromoo yeroo kam caalaa haala ulfaataa keessa akka jiru barame. Filannoonni haataa yeroo jirutti hataa kaaroon abbummaa dhaabaa dabalaa deeme. Gareen mootummaatti kooluu galee filannoo dhiyaachuu hordofuun abaa irreetti irree isaaf ol fuudhuu murteesse. Addi bilisummaa Oromoo ijaarama isaa irraa qabee gaanfa Afrikaatti humnoota hedduuf yaaddoo fi sodaa guddaa ta'e. Dhalachuu isaa irraa kaasee kanneen ilaalcha bilisummaa Oromoo kana arguuf dhaga'uun barbaanne akkaataa ilaalcha kana sabicha keessaa dhabamsiisan irratti cimanii hojjetaa turan. Inumaa hawaasni Oromoo waa'ee bilisummaa akka yaadu hin qabneef shirri adda addaa irratti dalagamaa ture ittis jira. Naannichatti gareen siyaasaa hedduun jiraatan illee akkaataa qabsoo bilisummaa Oromoo duuba deebisuu irratti humna tokko ta'uun ABO jala dhaabbataa as gahan. ABO dadhabsiisuu keessatti humnoonni Tigraay, Eertiraa, Amaaraa fi sirna PP keessatti kanneen ammachiifaman humnoonni Oromoo irraa dhalatan daboo ba'uun gahee olaanaa bahataniiru. Haalli kun ammallee itti fufuun akkaataa ABO dadhabsiisaniif biyyattii keessaa onsanii ilaalcha bilisummaa of duuba deebisan irratti xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Bara 2018 biyyattii erga deebi'aa saleellaan siyaasaa karaa adda addaa irra gahaa akka jiru ABO'n moggeeffamuun dhiibbaan olaanaan irratti dalagamu itti fufeera. Mootummaan ilaalcha bilisummaa balleessuu waan barbaaduuf sababoota adda addaa kanneen akka waraana waliin hariiroo qabaachuuf haa'eeree dhaabicha rukutuu waan barbaaduuf qoqqoodinsa dhaabicha keessatti uume. Garee maallaqaan bitamaniif qarshii guddaa gadhiisuun hoggantoota dhaabichaa afaan wal dabarsuun garee uumanii akka wal jala dhaabbatan taasisuu keessattis qoonni mootummaa olaanaa ture. Kanaanis garee qajeelaa Mardaasaaf aangoo kennuun adda bilisummaa Oromoo akka rukutaniif cimsee hojjechuu jabeesse. Gareen obbo Qajeelaa Mardaasaa mootummaa keessaa aangoo olaanaa akka qaban gama kaaniin ammoo akka waan ABO ta'anitti of ibsuu irratti bobba'an. Kanaanis tibbana obbo Qajeelaa Mardaasaa olola guddaa ABO irratti oofaa akka jiru barame. Namoonni ABO keessaa gananii gara mootummaatti kooluu galan dhaabichi jabaatee yoo of danda'e gaafatama seeraan nu eeggata herrega jedhuun cimsanii ABO jala dhaabbachuu irratti fuulleeffataniiru. Kanaafis olola akka waan ABO fi WBO'n hariiroo qabaniitti adeemsisuu jabeessan. Humnoonni mootummaa ABO'n hariiroo WBO faana qaban yoo jedhee himatu WBO'n ammoo hogganni isaa akka isa ganeetti jabeessee himuu itti fufe. Kana keessatti ABO'n biyyattii keessatti qoqqobbii hammaataaf saaxilamuu akka hin oolle himame. Yeroo ammaa kanas naannichatti ABO'n akka diinaatti qaamota hedduu biratti akka ilaalamu ta'e. Walqoqqooduu ABO keessaa gahee olaanaa akka qabduuf Shaabiyaan mootummaa Itoophiyaa lolaa yeroo jirtu kanatti illee adeemsa itti kaayyoo fi akeekni ABO galma akka hin geenye dandeessu raawwachuu itti fufteetti. Shaabiyaan ijaarama ishee irraa kaasuun Oromoon biyya of danda'ee ijaarratee Oromiyaa akka jedhamu jiraachuus ta'ee arguu akka hin barbaanne himama. Kanaafis gama ishee danda'ameen qaamota Oromiyaa walabaa ijaaruutti amanamnu rukutuu halkallattiin shira irratti xaxuu jabeessiteetti. Haala muddama hammaataa kana keessatti tibbana gareen ABO irraa fottoqe ulee bareedaa ABO rukutu ta'ee hojii isaa itti fufeera. Kanaanis olola daangaa darbaa adeemsisuu itti fufe.
Oduu keenya itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo keessatti kan argamu mormitoonni Itoophiyaa Sudaanitti marii gaggeeffatanii jedhame. Ajajoonni waraanaa humnoota bilisiginnaa morman walitti dhufuun marii gaggeeffachuu isaaniitu ifoome. Bakka bu'oonni waraana bilisummaa Oromoo humna ittisaa Tigraay faannoo fi mootummaa Eertiraa Sudaanitti wal arguun marii bal'aa gaggeessuu barruun idil-addunyaa tokko gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin dubbii karaa ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Timootiyoosiin taasiseen dhimma Eertiraa wajjin wal qabatee osoo fitachuu isaa beeksisee ture. Eertiraan nageenya koo gooluun hidhattoota narratti bobbaastee misooman hojjedhutti danqaa ta'aa jirti jechuun himata. Gaanfa Afrikaa raafamaamaa keessa jirtu itti ammeessa jedhamee sodaatamaa akka jiru lolli Eertiraa osoo hin jalqabin akka dhaabsifamu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampiifis waamichi taasifameera. Kuta'ee barruun The Economist jedhamu gabaasa bal'aa qabatee ba'een Itoophiyaan haala ulfaataa keessa jirti jechuun ifoomse. Kunis waraanni kabiraan yeroo gabaabaa gidduutti dhowwu akka danda'u eeruuni. Joo Baayidanii fi bulchiinsi isaanii waliigaltee milkaa'aa taasisan keessaa tokko waliigaltee Piriitooriyaa ta'uu kan ibse barruun kun, haa ta'u malee yeroo ammaa waliigaltichi sadarkaa diigamuu irra gaheera jedhe. Barruun kun tibba darbe bilisiginnaan haleellaa diroonii naannoo Tigraayitti raawwatee turuu fi kanaanis TPLF mootummaan waliigaltee Piriitooriyaa cabseera jechuun yaadachiisuun fakkarsuu fi qophiin waraanaa bilisiginnaan taasisaa jiru lolli marsaa biraa yeroo gabaabaatti akka eegalu mul'isaa jedheera. The Economist gabaasa isaa keessatti kan eere inni biraan Abiyyii fi Isaayyaas diina ijoo walii ta'aniiru jedhe. Kun ammoo lola Itiyoo Eertiraa marsaa biraa kaasuu akka hin oolle raaguun Tigraay humnoota kana lamaan gidduutti saandiwiichii ta'aa jirti jedheera. Humnoonni Tigraay fi loltoonni Eertiraa erga quunnamtii eegalanii waggaa tokko ol ta'uu kan eeru barruun kun yeroo dhiyootti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo fi faannoo wajjin walitti dhufuu fi waliin dubbachuu ibse. Dhiyeenya kanas humnoonni kunneen arfan jechuunis mootummaa Eertiraa, WBO, TDF fi faannoon Sudaan magaalaa Kaartumitti wal arguun dhimmoota waloo irratti mari'achuu barruun kun ifoomseera. Haa ta'u malee gareewwan kunneen gama isaanii dhimmoota hariiroo waloo fi marii magaalaa Kaartumitti gaggeeffame jedhame The Economist gabaase kanarratti ibsa baasan hin qaban. Gorsaan olaanaan ajajaa ABO WBO obbo Jireenyaa Guddataa kanaan dura yaada miidiyaaleef kennaniin ammatti waraanni bilisummaa Oromoo qaama kamii wajjin haasaa akkasii taasisaa akka hin jirre himuun barbaachisaa taa'ee yoo argame garuu qaama kamii wajjin hojjechuu fi mari'achuuf kutannoo akka qaban ibsanii turan. Obbo Jireenyaan itti dabaluudhaan WBO'n ergama uummata Oromoon alatti ergama eenyullee akka hin qabne himuun qaama fedhii fi dantaa uummata Oromoo kabajuu fi fedhii qabu wajjin hojjechuu akka danda'an himuun ni yaadatama. Haalli kun gaanfa Afrikaatti gurmuun lama ijaarsa uummachuun walaleeluuf qophaa'uu isaa mirkaneesseera jedhan. Kaleessa mootummaan Itoophiyaa humnoota Rapid Support Force ka Sudaan keessatti lola gaggeessaa jiran naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti leenjisoo eegaluu isaa gabaasuun keenya kan yaadatamu. Mootummaan Itoophiyaa garee Rapid Support Force waliin hidhatan yoo uummatu, mormitoonni biyyattii keessaa ammoo raayyaa ittisaa Sudaan ka Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin hoogganaman waliin hariiroo uummachuu isaanii akka hin oolle himameera. Kun ammoo gaanfa Afrikaa jeequmsa ulfaataa keessatti kuffisuun waraana dheeraan humna bal'aa qabu naannichatti akka dhalatu taasisa jedhamuun yaadda'ameera. Oduu keenya itti aanuun gareen kubbaa miilaa shamarran Itoophiyaa hojii xuraa'ummaa irratti bobba'uun hawaasa yaaddesse. Gareen kubbaa miilaa shamarran Itoophiyaa akka maqaa luuzii jedhuun gurmaa'e hojii gadaa'ummaa salquunnamtii saala wal fakkaataa irratti bobba'e jechuun ijoo miidiyaa ta'eera. Gareen kun wayita mooraa giddu gala leenjii daraartuu fi akkaadaamii boolee turan walquunnamtii saalaa ciigaasisaa akka saala wal fakkaataa dalaguu jalqabanii jedhan. Kanaanis amma gareen shamarranii kun qofaatti mana waan kana itti raawwatan kireeffachuun yakka kanatti bobba'uu isaanii miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiran. Saala wal fakkaataa waliin garee walquunnamtii saalaa irratti bobba'e kana uummanni mootummaan adaba itti gochuu akka qabu gaafataa jira. Kaampii keessaa ba'anii xuraa'ummaa keessatti dalaguuf dabalataan manallee kireeffataniiru ka jedhu gabaasni kun ba'anii itti wal jijjiiruudhaan manicha qofaatti kireeffatan keessatti sodomummaa hojjetaa jiru jedhame. Saala wal fakkaataa ka ta'an waliin walii isaanii fi dubara biraa alarraa galfatanii waliin walquunnamtii gaggeessaa jiru jechuun gabaasaaleen ifoomsaniiru. Kana raawwataa jiru garee maqaa biyyaan walitti qabaman garee biyyaalessa Itoophiyaa luuzii jedhaman yoo ta'u, haalli isaanii kun hawaasa dhiphisuun dhaga'ameera. Wal waammatanii mana kireeffatanii wal galfatanii walii isaaniidhaan fedhii waliirraa baasaa jiru jedhan. Kanas hordoffiin ragaa sagalee fi viidiyoo waliin ka qindaa'e harka namoota akka galee himameera. Ni sirratu jedhamee gorfamanis ka sirratan muraasa ta'uu kan ibsu gabaasichi hedduun hojiidhuma kana itti fufaniiru jedhan. Hojii ciigaa isaa kanatti ka bobba'an shamarran kunneen hedduun isaanii
dhiira jibbanii jiraachuun dhaga'ameera. Inumaa yaaddoo olaanaa akka ta'e ammoo hawaasa kaanis ofitti makataa jiraachuu fi bakkee irraas waamanii akka kana waliin dalagaa jiraachuu isaaniitu himame. Gochaa ciigaa isaa kan Waaqayyo kanaan dura biyya lafaa ittiin balleessee ture san gareen kun irra deebi'aa jira ka jedhan namoonni biyya keenyatti abaarsa fidaa jiru jechuun eekkamaa jiran. Gocha heeraa fi seera biyyattii yakka ta'e kana mootummaan adabatti tolchuun dhaabsisuu akka qabus gaafatameera. Ragaan gadaa'ummaa isaanii kun qaamolee hedduu harka galeera ka jedhu odeeffannoon bahe yeroo hedduuf dhokfamaa akka ture seerameera. Gareen humnaa ol waan ta'eef baay'inni isaanii dabalaa waan dhufeef garichis gara maqaa biyyaa mancaasuutti waan ga'eef sagantaa raadiyoo ispoortiitti gaazexeessootaa Yiliqaal jedhamuun akka gabaafame eerame. Biyya Yuugaandaatti namni utuu saala wal fakkaataa waliin raawwatu yoo argame marfata irratti baafamee fannifamee akka ajjeefamu beekamaadha. Oduu keenya itti aanuun Wallagga Bahaatti humnoonni faannoo amantaa wal qoodanii wal aleelaa jiru jedhan. Faannoon biltsiginnaan ijaaree ittiin ilmaan Oromoo lixa Oromiyaatti akka baalaatti harcaasaa jiru amantiidhaan walitti galagalee wal ajjeesaa akka jiru ifoome. Kanaanis lubbuu namoota hedduu darbee jedhan. Humnoonni faannoo gosa hedduun ijaaramanii akka jiran kan ibse gabaasni arganne garee wal qooduun wal ajjeesaa akka jiran dhaga'ameera. Gareen kun kaayyoo fi akeeka qabsaa'uuf kan hin qabne humna hawaasa shororkeessuu qofaaf akkasumas saamichaaf bobba'e yoo ta'u walii isaafis naatoo fi gara laafina akka hin qabne gabaasni kun hubachiiseera. Humna uummata jumulaan ajjeesu kan ilmaan Oromoo saamu qeerraa buqqaasuu fi weerara lafaa gaggeessuuf biltsiginnaadhaan hidhachiifamee godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti waggoota darban ilmaan Oromoo irratti daguuggaa sanyii raawwachaa ture kun tibbana walii isaa adamsee ajjeesaa akka jiru ifoome. Yeroo ammaa kana garichi musliimaa fi kiristaana jechuun walii isaatti galagalee wal ajjeesaa wal saamaa fi wal ugguraa jira jedhan. Keessumaa naannoo hawaasni musliimaa itti baay'atu aanolee akka Giddaa Ayyaanaa fi Hangar Guutee keessatti gochi kun akkaan babal'ateera jedhame. Humnoonni kun tibbana ugguranii maallaqa guddaa walirraa saamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo himaniiru. Wallagga Bahaa Giddaa keessatti waggootaaf uummata Oromoo qabeenya isaa saamaa jireenya isa dhorkachuun gidirsuu irratti haalaan hojjetaa akka turan gabaasuun keenya kan yaadatamu. Garee kana mootummaan humnoota waboo ittiin aleeluuf kan ijaare yoo ta'u kanaanis miidhaa guddaan hawaasa irra akka ga'u taasiseera. Oduu keenya birootiin Afrikaa Kibbaatti lammiileen Itoophiyaa 2 ajjeefaman. Qaamoleen eenyummaan isaanii hin beekamne lammiilee Itoophiyaa 2 Afrikaa Kibbaatti ajjeesan. Gabaasni argame akka jedhutti Afrikaa Kibbaa magaalaa Durbaanitti lammiileen Itoophiyaa 2 namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamaniiru. Afrikaa Kibbaatti lammiileen Itoophiyaa ajjeefamuun irra deddeebiin himamaa akka ture yoo ta'u gochi ajjeechaa kun ammallee itti fufee jiraachuu isaaf agarsiiftuudha jedhame. Kaleessa dargaggoonni Itoophiyaa 2 Malaakuu fi Akkiliiluu ka jedhaman namoota qawwee qabatan kan eenyummaan isaanii hin beekamneen magaalaa Durbaanitti ajjeefamaniiru. Sirni awwaalcha dargaggoota kanaa har'a mana amantaa West Street Church Durbaan keessatti raawwatameera. Gama biraatiin guyyaa 2 dura jiraataa magaalaa Johannesburg ka ta'e Mikaa'el Abbabee ka jedhamu hojii irraa gara biyyaatti osoo deebi'uu bakka hedduu rasaasaan rukutamee ajjeefamuun isaanii gabaafameera. Abbaa ijoollee 3 ka ta'e Mikaa'el kaleessa waldaa Ebroon Johannesburg keessatti awwaalame. Namoota sirna awwaalchaa kaleessaa irratti argaman keessaa faarfataa beekamaan Masfin Guutuu kan Afrikaa Kibbaa erga deemee reef ji'a 1 fi 14 bule haala uumame kanaan gadduu fi Waaqayyoon kadhachuun dhiifama gaafachuun nu barbaachisa jechuu isaa himameera. Oduu keenya itti aanuun kibba Itoophiyaa Jinkaatti dhibeen hakiima dabalatee du'a namoota 6 sababaa ta'e vaayirasii Maarbaargi ta'uusaa ministeerri fayyaa beeksise. Dhibeen biyyoota gama kibba Itoophiyaa jiran keessatti mudatee ture kun torban dura naannoo kibba Itoophiyaa keessatti mul'ate ogeessota fayyaa 2 dabalatee namoota 2 ka galaafate. Ministeerri fayyaa ibsa baaseen jimaata 14 bara 2025 namni mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate yookaas namni vaayirasii kanaan shakkame akka hin argamin ibsuun dhukkuba kana ittisuu fi to'achuuf hojiin hojjetamaa jiraachuu eereera. Vaayirasiin kun waggaa 1 dura biyyoota Baha Afrikaa keessatti mudatee namoota baay'ee ka du'aaf saaxile ta'uu isaas ibse. Vaayirasiin Maarbaargi jedhamu kun dhukkuba haala saffisaa cimaa ta'een daddarbu yoo ta'u Iboolaa waliin akka wal fakkaatu ogeessonni dubbatu. Mallattoon dhukkuba kanaa ho'a qaamaa, dhukkubbii manyee, garaa kaasaa, ol deebisuu fi yeroo tokko dhiigni jabaan dhangala'u yoo ta'u dafee ajjeesuu ka danda'u ta'uu isaatu himame. Waggoota dhiyoo asitti namoonni 100 lakkaa'aman vaayirasii Maarbaargiin qabamanii lubbuu dhabaniiru. Namoonni dhibee kanaan du'an harki caalaan Afrikaa keessatti. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka ibsetti
Maarbaargi namoota qabate keessaa giddu galeessaa walakkaa ajjeesa. Weerara dhukkuba kanaan dura mudate keessaa dhibbantaa 24 hanga 83 kanneen ta'an ajjeeseera. Vaayirasiin kun yeroo jalqabaatiif kabarame bara 1967 Jarman Maarbaargii fi Firaankifort keessatti akkasumas Sarbiyaa Beelgireed keessatti weerara mudate yoo ta'u namoonni 31 vaayirasii kanaan qabamanii booda 7 kan hin ta'an sababa dhukkuba kanaan du'aniiru. Weerarri kun kan mudate qaamolee magariisa Afrikaa Yugaandaa irraa gara Awurooppaa geeffaman irraa ture. Isaan booda garuu vaayirasiin kun bineeldota biroo waliin wal qabatees ka'eera. Vaayirasiin kun namoota gidduutti bal'inaan kan daddarbu bakkeewwan holqaa simbirroonni halkanii jiranii fi bakkeewwan albuuda baasan keessa namoota yeroo dheeraa turaniinidha. Waggoota muraasa darban keessa vaayirasiin Maarbaarg biyyoota akka Ikwaatoriyaal Giinii, Gaanaa, Keeniyaa, Afrikaa Kibbaa, Yugaandaa, Zimbaabuwee, Ruwaandaa keessatti mudatee ture. Bara 2005 weerarri kun Angoolaa keessatti mudatee namoota 300 ol ajjeesuu isaa ibsameera. Vaayirasiin kun yeroo tasa jalqabu ho'a qaamaa, bowwuu mataa, dhukkubbii manyee agarsiisa. Guyyaa 3 booda ammoo mallattoowwan akka garaa kaasaa, dhukkubbii garaa, ol jechuu yookaas gara hammeessuu, ol deebisuu fi kan kana fakkaatan ni agarsiisa jedhame. Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa dhukkubsattoonni sadarkaa kanarra jiran du'aa akka jiran fakkaatu, ija keessa galee fuula miiraa hin qabnee fi dadhabbii cimaatu irraa mul'ata jechuun namoonni dhukkuba kanaan qabaman baay'ee akka miidhaman eereera. Oduu keenya itti aanuun godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuutti kan argamu Ardaan Jilaa Qixxee Waayyuu waggoota 63 oliif erga cufamee tureen booda banamuu isaa Waajjirri Aadaa fi Turizimii Baatuu beeksise. Obbo Kamaal Badhaasoo hoogganaa Waajjira Aadaa fi Turizimii Baatuu Ardaan Jilaa Qixxee Waayyuu lafa seenaa uummanni Oromoo kan naannoo magaalaa Baatuu seera itti tumatu, ka jalatti lallabatu, waan rakkates ka jalatti qiyyaafatuu fi ka qajeelfate immoo kan uummatatti ittiin beeksisu ta'uu isaa madda oduu kanaa Addis Istaandard itti himani. Ardaan Jilaa Qixxee Waayyuu kun kallattii kaabaa magaalaa Baatuu ganda Malkaa Shaalloo cinaa Haroo Dambalitti siqee kan argamu lafa baay'ee mijataa fi hawwataa ta'uu isaa himan. Abbaa Gadaa Baharaa Abdurraahimaan Naqqabii Ardaan Jilaa Qixxee ka eebba abaarii fi itti bahan gaafa rakkoon dhufu kan itti mari'atan bakka kadaa bakka jilaatii jedhaniiru. Uummanni Oromoo naannawaa magaalaa Baatuu jiraatu qixxeettutuu sirna jilaa isaa qixeeffatu mootummooleen duraaniin bakka kun hirkaa humnaan akka fudhatame himaniiru. Obbo Kamaal Badhaasoo hoogganaa Waajjira Aadaa fi Turizimii Baatuu odoo irraa hin fudhatamin dura uummanni Oromoo Arsii qixxeetti seeraawwan akka seera fuudhaa fi heerumaa, seera hortii, sirna lallabaa, sirna ateetee qabu hundaa achitti gaggeeffataa jedhan. Bara bulchiinsa Haayile Sillaasee Ardaan kun uummatarraa fuudhamuu kan ibsan Obbo Kamaal sana duuba sirni ulfoo bakka kanatti gaggeeffamaa akka ture himaniiru. Abbaa Gadaa Baharaa Abdurraahimaan Naqqabii bakka kanatti sirni jilaa gosa hedduutu gaggeeffamaa ture jechuu yaadatu. Dabalanii sirni Ardaa Jilaa Qixxeetti gaggeeffamaa ture hawaasa naannichaa aadaa fi tumaa bulchiinsaan kan walitti hidhe jiruu hawaasummaaf bakka baay'ee murteessaa ture jechuun ibsaniiru. Lafti Ardaa Jilaa Qixxee kun gosaa fi uummatarraa mulqamuu hordofee nami bakka itti wal ga'ee yaada wal jijjiiree rakkoo mudate furuu dhabee jedhanii sana booda hedduun aadaa gatee darbee safuunis cabee uummata rakkoo hawaasummaaf saaxilee jedhan. Amma garuu qorannoo Waajjira Aadaa fi Turizimii gaggeesseen Ardaan Jilaa Qixxee Waayyuu gara seenaa isaa duraatti akka deebi'e himaniiru. Lafti kun bu'uura misooma isaa barbaachisu kanneen akka bishaanii fi ibsaa sirratee fi aadaa isaa ganamaatti deebi'u Waajjirri Aadaa fi Turizimii kun ibseera. Obbo Kamaal Badhaasoo Ardaan Jilaa Qixxee Waayyuu Baatuu kun dirribaan bookaan ciicoo fi daadhiin sirni lafaa baniinsa isaa abbootii gadaa fi haadholiin siinqee bakka jiranitti tajaajila isaa ganamaatti akka deebi'e dabalanii himaniiru. Oduu keenya itti aanuun Ministeerri Barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa namoonni dhuunfaa dooktorummaa kabajaa argatan akka ittiin waamamuu hin dandeenye ibsan. Ministeerichi kana kan ibsan koree dhaabbii dhimmoota misooma qabeenya namaa fi hojii fi teeknooloojii mana maree bakka bu'oota uummataa gama raawwii hojii damee barnootaa kurmaana jalqabaa kaleessa yeroo gaggeesse irratti. Kanuma waliin wal qabatee dhaabbileen barnootaa olaanoo dooktorummaa kabajaa kennan ilaalchisee haalli ture sirrii akka hin taane yaadachiisuun dhaabbileen hojimaata wal fakkaatu hordofuun barbaachisaa ta'uu eeraniiru. Qajeelfamni biyyoolessaa kan dooktorummaa kabajaa qophaa'ee hojiirra oolchuuf hojjechaa jiraachuu ibsan. Dhaabbileen barnootaa olaanoo hundi
qajeelfama kana hojiirra oolchuu akka qabanii fi warri doktorummaa kabajaa argatan illeen maqaa doktora yookaas doktora kabajaa jedhutti fayyadamuu akka hin dandeenye cibsanii ibsaniiru. Ministirichi lammiin Itoophiyaa yookaas lammiin biroo ogummaa isaaf gumaacha guddaa yoo taasiseef ulaagaalee qajeelfamicha keessatti tarreeffaman ka guute yoo ta'e doktorummaa kabajaa argachuu akka danda'u ibsuun namni doktorummaa kabajaa argates garuu maqaa doktoraan waamamuu akka hin dandeenye hubachiiseera. Kana malees dhaabbileen barnootaa olaanoo doktorummaa kabajaa kennuudhaaf ulaagaa biyyaalessaa fi idil-addunyaa guutuu akka qaban odeeffannoon ministeericha irraa argame mul'iseera. Gama kaaniin sababni barattoonni qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa irratti qabxii 50 ol galmeessan gadi aanaa ta'eef qorannoon irratti gaggeeffamuu akka qabu ibsamee jira. Haala kanaan waggoottan 5 darban sirna barnootaa irratti fooyya'insi gama qulqullina barnootaa cimsuuf hojjetamus ammallee sirni barnootaa guutummaa guutuutti rakkinicha furuu hin dandeenye jedhan. Qabxiin darbiinsa barattootaa akka waggoota darbanii wajjin wal bira qabame yoo ilaalamu bara 2017 lakkoofsi barattoota qormaata kutaa 12ffaa darbanii dabaleera. Garuu ammas lakkoofsa barattoota qormaaticha fudhatanii wal bira qabame yoo ilaalamu gadi aanaa ta'uutu ibsame. Kana malees lakkoofsi barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan waggaadhaan irrachaa akka dhufe gabaasichi ibseera. Lakkoofsi barattoota qormaata biyyaalessaa darban fooyya'insa agarsiisuun lakkoofsi barattoota qormaata fudhatanii haalaan gadi bu'aa akka dhufe kanaan dura gabaasuun kan yaadatamu. Bara 2017tti lakkoofsi barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatanii 581,905 yoo ta'u kana keessaa 48,929 dhibbantaan 8.4 qofaatu darbe. Akkasumas lakkoofsi barattoota waggoota darban irraa haalaan gadi bu'uu isaa ibsaniiru. Fakkeenyaaf bara 2014 barattoonni 896,520 qormaata akka fudhatan yoo ta'u kabara kanaan wal bira qabamee yoo ilaalamu haalaan gadi bu'uu isaatu ibsame. Egaa dhaggeeffattoota dhugaa miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Kanneen chaanala keenyaaf haaraa taatan dhugaa miidiyaa immoo sabiskiraayib taasisuu hin dagatinaa jechaa fayyaa nuu ta'a.